لم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Dhaabbanni miidiyaa Aljaziiraa gaazexeessitoonni Saalamat dhiyeenya mana jireenyaa ajajaa Hamaas Iraanitti ajjeefame kan Gaazaatti argamutti haleellaa Israa'eliin ajjeefamuu gabaase. Gaazexeessitoonni lameen mana jireenyaa Ismaa'eel Haniyyee kan lixa Gaazaa naannoo kaampii baqattoota Shaatii jedhamutti argamanii osoo viidiyoo waraabanidha kan isaan ajjeefaman. Baankiiwwan Itoophiyaa garaagaraatti gatii Hoogganaan siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyee Iraan Teeraan keessatti ajjeefamaniiru. Hoogganaan Iraan olaanaa Ali Khamenei yakkamtootaa fi shororkeessitoonni warra Tsiyoon adabbiin guddaa isaan eeggataa jedhaniiru. Namni kun eenyu Hamaas keessatti iddoon qaban hagam guddaadha. Sochii Hamaas taasisus hagam laaffisuu danda'a isa jedhu mari'achuuf waa'ila koo hiikaa fi tasaa dhimma baha gidduu galaa fi waraana Gaazaaf Israa'el dhiyeenyatti hordofu wajjiniin as istuudiyootti argamne jirra. Ismaa'eel Haniyyeen sochii siyaasa Hamaas keessatti shoora isaan qabanii fi duuti isaanii immoo Hamaasiin hagam laaffisuu danda'a waan jedhu jalqabaa dubban. Tolee Firaa'ol Galatoomii Ismaa'eel Haniyyaa kan dhalate bara 1962tti maatii warra baqattootaatiirraa kan inni dhalate. Akkuma yaadattu Israa'el gaafa hundooftu warri Filisxeem hedduutu biyya Israa'el jedhamtu kana keessaa buqqa'e. Kanaaf gara Gaazaatti warra baqatan keessayyuu kan inni maatii sanarraa dhalate. Kaampii baqattoota Shaatii jedhamu keessatti dhalatan. Dargaggummaa isaatii kaasee waanuma lammiilee Filisxeem keessatti guddatan dhiibbaa warra Israa'el irraa ga'uurraa kan ka'e qabsoo warra Filisxeem keessatti kan inni guddate. Yeroo yaadattoota First Intifaadaa yookiin immoo warraaqsa warra Filisxeem isa jalqabaa keessatti namoota gurmeessuudhaan warra qooda fudhatan fakkeenyaaf ammoo warra Hamaas keessatti gaggeessitoota beekamoo maqaan dhaaman keessaa tokkodha. Yeroo sana umurii dargaggummaa isaatti bara 1989 natti fakkaata kan inni hidhame. Israa'el hiitee waggaa 3 fi erga yeroo hidhaa isaa xumurateen booda bara 1992tti gara daangaa Libaanoositti kan inni gadi lakkifame gaggeessitoota Hamaas warra amma ta'an kana wajjin. Sana booda waggaa tokko baqattummaan erga Libaanos keessa ture booda gara Gaazatti deebi'uudhaan hundeessitoota garee Hamaas warra ta'an Sheek Ahmed Yaasiin wajjin kan wal arge. Yeroo Sheek Ahmed Yaasiin nama Hamaas hundeesse keessaa nama jalqabaati, nama maqaa guddaa qabanidha. Israa'el tajjeese. Erga Sheek Ahmed wajjin wal argee booda biiroo gaggeessaa sheekii kanaati kan inni ture. Sana booda suuta gara siyaasa warra Hamaas keessatti maqaa horachuu kan inni eegale keessumaa bara 1990 kaasee filannoo bara 2005 irratti Gaazaa keessatti sagalee guddaa argachuudhaan kan mo'ate Hamaasidha. Sana booda muummee ministeeraa ta'e kan inni Palestinian Authority jalatti bulaa ture. Sana booda Hamaasii fi Faataa gidduutti walitti bu'iinsa dhalateeni lamman isaanii wal dhabanii lola gaggeeffameen Hamaas Gaazaa bulchuu jalqabe. Wal dhabdeen isaanii sanaanii hammaate jechuudha. Sana booda pirezidaantiin amma West Bank bulchaa jiran Palestinian Authority Muhammad Abbas muummee ministeerummaa irraa Ismaa'eel Haniyyaa ari'anii. Sana booda Ismaa'eel Haniyyaa siyaasa keessaa bahuudhaan caalmatti gara dippiloomaasii Hamaasitti kan inni ce'e jechuudha. Ajjeefamuu isaanii irratti amma maalidha kan jedhamaa jiru? Israa'el kana qofa osoo hin taane kan dura biyyoota garaagaraa keessatti, Awurooppaa keessatti, biyyoota Laatiin Ameerikaa keessatti warra Palestinian Liberation Front akkasumas gaggeessitoota Hamaas irratti haleellaa gaggeessiteetti. Haleellaa kanaaf garuu itti gaafatamummaa fudhattu. Biyya kamiyyuu keessatti yoo haleellaa gaggeessite Israa'el poolisiin biyya keessaa maalidha? Callisuu waan jedhamu filatte jechuudha. Ajjeesis hin jettu, hin ajjeesines hin jettu. Kan ishiin ajjeesettu yoomidha biyya non-state actor kan jedhamu fakkeenyaaf amma hidhattoota wajjin kan biyya hin taane kan mootummaa hin taane international diplomaasiin kan hin beekne fakkeenyaaf amma Hizboolaa gaggeessitoota Hizboolaa yoo ajjeeste ajjeesera jetti. Gaggeessitoota Hamaas yoo ajjeeste ajjeesera jetti. Garuu kan biyyoota garaagaraa keessatti gaggeessitoota biyyoota garaagaraas yoo ta'e gaggeessitoota fakkeenyaaf Hamaas biyya biraa keessa jiraatu. Keessatti ta'e ajjeechaan kun. Iraanii Hamaasin akka deeggartu beekamaadha. Falmii baha giddu galeessaa keessatti keessumayyuu Israa'el mormuu irratti xiyyeeffate Huutii Yaman kaasuu dandeessaa, Hizboolaa Libaanos kaasuu dandeessaa.